sagalee baay'ee dhaga'ama olii gadi inni kee hundi marqaan mamarreessaa oole kana hunda deebisaa oolan hojii hojjechuu hin danda'u ani seenaa hojjechaa jira. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jira asumaan hordofaa isiniin jenna. Wanni ammaan tana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hedduu takka nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana akka gaafa qabsoon gaafa durii kaanitti deebi'aa jirti fakkaatti amma bifa haaraan duubatti nu deebistanii ammallee gara qabsootti nu oofuu deemtanii kan jedhume kama waliin ilaallu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya mee asumaan hordofaa waa irraa yaaddan yookaan waa irraa qayyabattan yookaan waa irraa barattan jeeni yaada. Yeroo ammaa kana wanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru qabsoon bifa haaraan waan eegalaa jirtu fakkaatti. Uummata Oromoo irratti gisee ammaa kana ajjeechaa fi reebichi adda addaa geggeeffamaatiin jira. Naannoo adda addaa Oromiyaa godina adda addaa keessatti nama ajjeechaan akkasuma ijoollee ajjeechaa fi nama gartee laaftumatti nama rasaasaan ajjeesuun akkuma itti fufetti jira. Gisee ammaa kana mootummaan milishaa leenjisee ganda keessa gadhiise. Milishaan leenjifamee ganda keessa gadhiifamee eegumsa biyya isaa, eegumsa saba isaa, eegumsa gartee faayidaa uummata isaa dhiisee gara nama ajjeechaatti jijjiiramaatiin jira. Geema akkanaatti taphatamaatiin jira. Geemiin kun hagam yoom itti fuufa ka jedhume walumaan kan ilaallu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Milishaan naannoo adda addaa keessatti Oromiyaa adda addaa keessa kutaa adda addaa keessatti rasaasaan nama dhahee ajjeesaatiin jira. Akkasuma ijoollee dalagattuu ijoollee waan isii dalagattu naannoo adda addaa keessa teessee ka dubbii takkaa malee yakka takkaa maleetti akkanumatti rasaasaan nama ajjeesuun hedduu takka ulfaataadha. Biyya adda addaa keessatti gartee wanni nama ajjeefamuu namni tokko wanni ajjeefamuun hin jirtu jechuudha. Yakka gugurdaa yoo taates namni seera dhiyaata. Garuu namni akkuma bineensaatti akkanatti rasaasaan wal haaduun kuni maaliif mudatee faayidaa maaliiti? Faayidaa uummataati moo faayidaa gartee mootummaati moo maali akkanumatti nama ajjeesuun ilmee takka ajjeeste jechuun biyya adda addaa keessatti hedduu akkasii dhagahama jechuudha. Hedduu ilmeen tuni kabajaa qabdi ilmi namaa nafseen ilma namaa takka kabajaa qabdi. Rabbiin waan uumeef isatu beeka. Rizqii isaa dalagatti waan isaa dalagattee jiraatti waan namarraa hin barbaanne. Nama akkanaa kana nama nagaa ka jiraatu ka jireenya ofii geggeessu. Akkasumatti warri jireenya ofii jibbaatee warri gartee bilaashumatti meeshaa mootummaa baatee socho'u. Ka jireenyi itti haddaa'e wanni akka milishaa jedhanii sun uummata nagaa irratti waraana banaa uummata nagaa ajjeesa ijoollee xiqqoo ajjeesa guguddaas ajjeesa akka waan ofii aangoo guddaa harkaa qabduu tokkotti uummata irra deemtee uummata rashanaatiin jirti. Uummanni uummata seera beekuu miti. Milishaan uummata waa baratee miti. Uummata gabaree gartee ofiiyyuu dhukkooftee ka shilingii dhabdee duraanuu waan takka mallaqa dhabdee dhukkooftee gama mootummaatti gartee waan kana seentee waan kana irraa naasoo uummataa hin qabne beekumsa nama waa beekuun naasoo uummataa qaba. Nama waa beekutu haadhaaf abbaa isaa yaadata. Nama waa beekutu obboleessaa obboleettii isaa yaadatee nama ajjeesu yookaan lubbuu nama baasu irraa jechuudha. Kanaafuu isaan obboleeyyan haadha abbaa isaaniitu naasoo hin qabanii fi uummata gartee mujirima. Uummata beekumsa hin qabne uummata wallaalaadha. Milishaa jechuun ergamtuu gandaatiin beeyna. Milishaa jechuun gaafa turii sanis uummata keenya rakkisaatiin ture jechuudha. Kanaafuu uummati milishaa jedhamu kun uummata Oromiyaa irraa yoo dhaabbanne gama Oromiyaatiin dheekkamtii guddatu deemaatiin jira. Uummanni gartee aariidhaan lafaa ka'aatiin jira. Wanna kana waan mootummaan leenjisee uummata irra ergeef maaliif akka ta'ellee namni beeku hin jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya durii poolisatu uummata keenya xiqqoo rukutaa uummata keenya miidhaa. Amma milishaa gandatti leenjisanii ganda keessa facaasanii naannoo adda addaa keessa facaasanii miidhaa uummata irraan gahaa jirti jechuudha. Miidhaa kanarraa garuu kan ka'e uummanni biyyaa yeroo ammaa kana dheekkama guddaa keessa galee gama hanga nu dhaqqabi Jawaar jedhan takkatti gama Jawaaritti iyyataa jiran takka Jawaar mootummaa uummata mootummaa harkaa qabu uummata waraana harkaa qabu kanaa miti. Uummata gartee falmatee jiraataadha. Uummata namaa gartee akka namaa gartee xiinxallaadhaa haqqi namaatis ifa baasee addunyaadhaaf ibsu jechuudha. Uummata gartee qajeeluma biyya isaatii fi biyya isaa uummata isaatii fi qajeeluma kaa'u akka jechuudha. Kanaafuu hayyuu siyaasaa xiinxallaa yookaan gartee paartii kafaa'oo kan ta'e obbo Jawaar Mahammadii isee ammaa kana qabsootti seenee jira jechuudha. Qabsoo seenuu Jawaar maaltu qabsoo seensise ka jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin kiyya ittuma fufaa na hordofaa isiniin jira. Wanni Jawaar Mahammad qabsoo seensisee gisee ammaa kana maali yoo ka jennu taate bara 2018 irraa
hanga ammaa jidduu eegii mootummaan Oromoo qabatee teenne jechuudha. Waan badee fi haga waan badeef haa ta'u, waan toles haa argannu, waan badees haa dhabnu, walumaan teenne hanga ammaa jiraachuu turre jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana eegii ilaalee, uummata Oromoo eegii ilaalee, waa irraa eegee waan barbaadu irraa eegee wanni barbaadu wanni deebiin uummanni Oromoo gaafate deebi'uu dadhabnaan gama Jawaariinis dandeettii hanga qabu saniin Jawaartiin isaatiin ture, gaafataatiin ture, itti jajjabeessaatiin ture. Kana garuu jabeenni Jawaar Mohaammed itti jabeessaatiin ture faayidaa isaaniif hin baane, qaruumina isaaniif hin taane. Kanaafuu Jawaar Mohaammed amma bifa haaraan qabsoo takka jedhee akka gaafa bara 2018 2017 qabsoo warra wayyaanee kaantii PLF kaanitti deebi'uu deema jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa jaalatanii jibbitanis wanni ammaan tana deemaatiin jiru qabsoon Jawaar deemaatiin jirti. Jawaar biyya keessa agartee yeroo ammaa kana wal jalatti barreeffama adda addaatiin haasaa adda addaatiin naannoo biyya adda addaa irra deemeetiin haasa goosisaatiin jira. Qabsoon Jawaar itti eegale kun ka bakka qabu waan fakkaatu natti fakkaatu ka itti fufu fakkaata. Kana garuu yoo waan fooyyee mootummaan kun ka qabu taate waan fooyya'u fakkaata Jawaaris. Jawaar garuu kan irraa eegu fooyyee mootummaan kun hamma inni fooyya'u, hamma inni gartee jijjiiramu, bada of hagannuuf qaabatu jeetiin haganarraa ture. Amma garuu bifa haaraan Jawaar qabsoo duubatti deebi'ee amma irraa eegalaatiin jira. Qabsoon Jawaar bakka dhaabbattu isatu beekaa. Gammanni Oromoo wal dhaga'ee kaabaa kibbaa baadiyaanis waliin dammaqee gartee mootummaa kana yookaan sirreessuu yookaan buqqisuudha. Kana fakkaataa kaayyoon Jawaar deemuuf ammoo mootummaa yookaan sirreessuudha. Yookaan mootummaan kun gartee uummata Oromoo kabajaa uummata Oromoo bakka uummata Oromootiif qabu sadarkaa isaa bakka uummanni Oromoo gaafates deebii uummanni gaafates nagaan jiraatee nagaan bahee galuu uummata irratti ka murtaa'e fakkaata. Kana deebiin Jawaar Mohaammed gaafataatiin jiru, gaafiin Jawaar Mohaammed gaafataatiin jiru. Kana yoon taane ammoo nurraa haa fottoquu yookaan nurraa haa ka'u. Nama isaaf ta'u, sabboontota isaaf ta'u, nama gartee uummata isaatiif malu ni ijaarannaa je. Kana wanni Jawaar Mohaammed manaa gabbaase eegee dadhabee jijjiiramuu didee mootummaan kun jijjiiramuu didee mootummaa jijjiirama qabu miti. Kanaafuu eegee jijjiirama hin qabne mootummaa nama tuffatu, mootummaa saba tuffatu, gartee saba keessaa dhufe tuffatu yoo eegi taate gara qabsootti seennee uf kabachiifnee mootummaa uummata isaa jaalatu, mootummaa uummata isaatti hin boonne, uummata isaatti hin dhaadatu, uummata isaa jaalatu ijaarrannaa jedha. Kana dubbiin Jawaar Mohaammed manaa baaste. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kaayoon isaa kana fakkaataan biyya keessatti gartee biyya keessatti milishaan kunoo akkana nama godhaatiin jira. Godhiinsa inni milishaan akkana nama godhaatiin jiru kun gartee mootummaa kanaaf kufaatiidha. Daranuu qabsootti jabeessiti. Yeroo ammaa kanaatti Oromiyaa bahaa keessatti Harargee adda addaa keessatti kalee ijoollee ajjeesanii eegii nama ajjeesanii mana nagaa ka'u dalagatu. Akkasuma Arsii keessattis, akkasuma Jimma keessattis, Wallagga keessattis, akkasuma bakka adda addaa Oromiyaa keessatti nama ajjeesaatiin jiran jechuudha. Nama ajjeechaa kana geggeessaatiin jiru irratti gisee ati ilaaltu namni nama ajjeesaatiin jiru ergama mootummaa fudhatee milishaadha jechuudha. Milishaan naasoo takka namaa hin qabne, kabajaa takka namaa hin qabne daayirektii deemtee mootummaa kana ergama isaa fudhattee mootummaan kun gartee mootummaa kanaafillee kabajaan taatu bifa kanaan nama ajjeesaatiin jirti jechuudha. Wanni milishaa yeroo ammaa kana leenjifamee Oromiyaa keessa gadhiise rakkoo uummatatti geessaatiin jira. Akkasuma mootummaa irratti rakkoo geessaatiin jira. Mootummaan kun gartee gara kufaatii yookaan gara dadhabbinaatti isa geessa jechuudha. Nami gaafa nama ajjeesuuf dadhabbina agarsiisa. Nami gaafa gartee sirratti duulee wanna jechuu barbaade dadhabbina kan keetiin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu dadhabbina gartee uummataa osoo uummata hin dadhabsiisin uummanni tokkummaadhaan ka'ee mootummaa kana irratti hiriira bahee ummati ofirraa iyyatee akka gartee falli tokko uummata keenyaaf argamu yookaan jijjiiramni tokko uummata keenyaaf argamu jechuudha. Kan biraa immoo wanni gartee mootummaan gubbaa kanarraa gad dalagaatiin jiru shira adda addaa Jawaar Mohaammed irratti xaxaatiin jira. Wanni mootummaan dadhabbina isaa agarsiisu gama adda addaatiin mootummaa kanarratti Jawaar Mohaammed irratti shira xaxee akka uummanni busheeffatu waan adda addaa haasa'aatiin jira jechuudha.
Kana garuu Jawaar bakka hin kennuu fi uummanni waan isaaf malu waan isaaf ta'u waan beekuuf Jawaar filateetiin jira jechuudha. Kanaafuu uummanni biyya keessaa qeerroon biyya keessaa dargaggoof dargaggeettiin biyya keessaa kaabaaf kibba keessatti jireenya biyya teessanii akka jiru ni agartanii akka ta'aatiin jiru ni agartanii qabeenya keessan caccabsanii mana keessan ka adda addaa caccabsanii gartee mana gartee wanni adda addaa nama miskiina waa qoqqocatee mana isaa ijaarrate hunda irraa kaasanii mana karaa irraa kaafna jedhanii mana namaa gartee karaa irraa kaan qabeenyaan nama hin kafalamin jechuudha. Kanaafuu miidhaa uummata irratti deemaatiin jiru kun hedduu takka nama gaddisiisaa hedduu takka nama qaanessa jechuudha. Kanaafuu Jawaar qabsootti gabba'ee miidhaa uummata isaa kana waan taa'ee hin dandeenyeef bifa haaraan qabsoo isaa geggeeffataatiin jira. Oromiyaa keessatti wanni deemaatiin jiru waan addaati. Jawaar ammoo qabsoo gara deebi'aa jiru fakkaata. Bifa Jawaar qabsoo deebi'aatiin jiru kanaafi mootummaaf sodaadha waan ta'eef mootummaa yoo bulee akkuma gaafa TPLF afaan qawweetiin nama sodaachisaa bulaa yoo ta'e kanuma dubbiin